السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شما حركفوني جرجرتو هوردفتو تا حلو ميديا أم بجنجت هذا اسم نجات جرتو أنا نجا قالت ربي أنا نجا قربية كيا قالي جرا الحمد لله رب العالمين وروني واي شانطة قبضتني قربية قالوا مالفانو هي يمام أقسمس ميشان كينا ينفتشمو وروني جتني زوداتني ميشالي هدو بدتني بيكيسة قلفتشو فركتني جرتن فيديو كيا كان هنقولون هذا كيف داتي وانتو كتبكو odeeffannoo jiru shaanxaa kiiloo hagamii qabannee galuu dandeenya moobaayilii hagam qabannee galuu dandeenya akkasumas shaanxaa san keessa shittoolee garagaraa saamunaa waan adda addaa qabannee galuu dandeenya shaampoo warroonni jettan viidiyoo kana hanga dhumaa dhageeffadhaati waan viidiyoo kanarraa dhageeffattan ammoo gaafii barbaadan gaafachuu haala kaargoo ta'e karaa kamiinuu isin ibsuu danda'a jechuudha. Fakkeenyaaf shaanxaa irraa yoo fudhanne shaanxaa kiiloo akka taarifaatitti shaanxaan kiiloo 46 walumaa gala haga 50 isin dabarsuu danda'anii jechuudha. Haala tikkeettiin keessa murame irratti hundaa'eeti. Biyyoota garagaraa biyya hunda kamiyyuu biyya arabaa kamii irraa yoo warri dhuftan jechuudha. Fakkeenyaaf shittoon galuun hin danda'amu jedhamee dubbatamaa ture jechuudha. Akkasuma saamunaa garagaraatii fi shaampoon galuun hin danda'amu akkasuma uffata haarawaan galuun hin danda'amu warri jedhani walumaa galatti viidiyoo kana keessatti argachuu dandeessanii gama biraatiin ammoo asii fattashaan jira waan jedhu fattashaan shaanxaa hin fattashanii uffata haarawaa akkas godhanii warri jettan gama kamiinuu viidiyoo kana keessa argachuu dandeessan. Fakkeenyaaf shaanxaa kiiloo 46 irraa hanga 50 dabarfachuu ni dandeessu. Wanti miidiyaa irratti haasamu hundi isaatu zeeroodha lafarratti jechuudha. Warroonni gara biyyaa galuu barbaadanii yookiin rakkattanii biyya keessatti akkana fattashaan akkana shaampoo galuu nama dhogganii saamunaan galuu nama dhogganii akkasumas shittoon galuu nama dhogganii warri jettan wanti tokko hin jiru. Fakkeenyaaf shittoo an ofii kiyyaa sodaadhee biteen gallee jechuudha yoo fudhanne. Shittoo hanga dandeetti habbaa 10 bitattee 11 sii danda'ame bitattee hanga sii danda'amu sani shittoo hanga sii danda'amu sani bitachuu dandeessaa jechuudha. Shaanxaan kan kee hin fattashamu. Fakkeenyaaf warroota naggaaddee ta'anii achirraa bitanii dhufan qofa irra fattashama malee shaanxaan warra mana kafilaatiin muramee bahu tokko isaa wanti fattashamu hin jiru jechuudha. Akkasuma shaanxaa xixiqqoodha. Shaanxaalee xixiqqoo fakkeenyaaf shaanxaa harkaa yoo fudhanne fakkeenyaaf shaanxaa tana tartu keessatti moobaayila hanga dandeetti haga 7-8 qabattee galuu dandeessaa jechuudha. Anama fakkeenyaaf moobaayilii 5 galee tokko isaa wanti fattashamu jiru shaanxaa harkaa keessattuu. Shaanxaan harkaa jechuun ka gizee kunoo waan adda addaa moobaayila birrii keessa kaachuu dandeessu jechuudha. Kanaaf isin jechuu barbaade walumaa galatti shaanxaa kiiloo 10 illee jira. Kiiloo 10 biratti kiiloo 5 illee qabattee galuu dandeetta. Isii duddarraa jechuudha. Isii duddarraa kiiloo 10 kiiloo 5 4 qabattee galuu dandeetta jechuudha. Fakkeenyaaf kiiloo 10 sanii hanga 14 isii dabarsuu danda'an. Ana fakkeenyaaf kiiloo 14 naa dabarsanii jechuudha. Walumaa galatti yoo xiqqaate kiiloo 60 akkas dabarfachuu dandeessa. Isii harkaa tana keessatti fakkeenyaaf isii harkaa tana tartu bitattee waan barbaadde itti tumattee galuu dandeessa jechuudha. An ofii kiyyaa akkasi itti qabadhee osoo galuu osoo hin taane fakkeenyaaf haga boolee keessa dhufee waa baay'ee jijjiirama jira. Kanaafuu warroonni akka jedhanii isin sodaachisan waan miidiyaa irratti haasa'an tokko isaan fudhatina tokko isaa isin waa isin barbaachisu bitattanii waa isin barbaachisu galachuu dandeessu isiniin jechuu barbaadeeti. Gaafii biraa yoo qabaattan fakkeenyaaf haala kaargoo irratti kaargoolee akkasuma waan adda addaa waan gaafachuu barbaadan gama kamiinuu isiniif himuu danda'a. Koomentii jala gaafachuu dandeessu. Haala kanaanii waan dandeettan hunda qabattanii gara biyya keessanii galuu hin dandeessu isiniin jechuu barbaadeeti. Namoonni baay'een ammoo biyyatti galuu fi akkana fattashaanii akkana galuu sodaannee maali akkanaa jennanii kijiba namaa tokko isaan fuudhina warra sooshaal miidiyaa abiyyuu akkanaa dhoggee waan akkanaa akka biyyatti hin galle dhoggee jira.
waan akkanaa ammoo akka biyya keessan seenne dhoggee jira wanti jedhamu sun tokko isaan jiru zeeroodha. Wanti achirra haasamu sooshaal miidiyaa warri hordoftanii rakkattanii meeshaa keessan bittanii akkam godhee gara biyyaatti ittiin gala kaargoo akkam godhee gara biyyaatti ittiin gala meeshaa kana bitiiraa hin gurguramu hin jissa warri jettan akka barbaadanii fuutanii galachuu ni dandeessanii jechuudha. Rakkoon tokko wanti takkan jiru gara karaa boolee xiyyaaraatiinis ta'e gama kaargoo ammoo booda itti deemnaa gaafilee barbaadan waan gaafachuu barbaadan gaafadhaatii koomentii keessa ilaalee haala jiru hundaayyuu adda baasee isinii kaa'aa jechuudha. Akkuma isin argitan anis sodaataa ture garuu wanti tokko hin jiru. Wanti lafarratti haasa'amu suni waan barbaadan keessattuu ijoolleen mana madaami xalabaa jirtan waan barbaadaniin galachuu dandeessan. Waan barbaadan waan adda akka maashina bunaa akkasumas maashina uffata tuskii waan barbaadanii wanti tokko wanti fattashamu hin jiru shaanxaa kan geessa jechuudha. Garuu akka kiyyatti waan fattashamaa tokko hin argine. Anaa walii ijoollee baay'ee kachi keessaa baane boolee keessaa baane ka fattashanii argine. Warroota naggaaddee biyya biraa irraa dhufanii fakkeenyaaf naggaaddee shaanxaa gurguddaa qaban isaan qofa fattashama malee shaanxaan tokko wanti fattashamu hin jiru, wanti sodaattan hin jiru. Waan barbaadaniin galachuu dandeessan. Gama uffataatiin uffata haarawaa yeroo galtaniin fakkeenyaaf waraqata isaa irraa kuttanii fakkeenyaaf surree jiinsii hagana hin galamuun hin danda'amu. Wantoonni gargaraa jedhamaa ture garuu boolee keessa haga seenee tokko isaan jiru. Wanti sooshaal miidiyaa irratti haasaan suni hundi isaa zeeroodha jechuudha. Kanaaf wanti sodaatanii hin jiru kiiloo haga barbaadanii fakkeenyaaf warroonni isin bira teettan murteessaadha. Kiiloo 50 isinii muruu danda'anii 48 isinii muruu danda'an. Garuu 46 irrallee yoo ol tare waan tokko wanti si rakkisu hin jiru. Hin darba shaanxaan kan ka'e jechuudha. Achi keessattus ijoolleen habashaa jiranii fakkeenyaaf siisteema hojiitu jira. Siisteema irra siite taanaan kiiloo 5 akkasiin natsasii dabarsanii jechuudha. 50 fakkeenyaaf 46 irra ol tare 51 yoo ta'e jechuudha. Siisteema saniin yoo itti guutanii kiiloo 5 46 irratti siisteema kiiloo 5 warra siidaan 51 dabarfachuu dandeessaa jechuudha. Shaanxaa gurguddaa lama kan xiyyaaraan deemu. Taani ammoo harkaa akka ofii kiyyaatti 14 naan darbe akka gama biraatiin ammoo shaanxaa xiqqeetti 14 san biratti illee taduddaa xiqqishuu qaba. Xiqqishuu san biratti illee shaanxaa tana qaba jechuudha. Kunoo shaanxaa tana qaba. Tatana tartullee qabachuu dandeessanii as keessa waan barbaadan waan akka meekaappii garagaraa shittotu dhoggama malee shittoon shaanxaalee harkaa xixiqqoo keessan seentu waan taateef meekaappiilee waan adda addaa waan barbaadan warqee ta'ee wanta barbaadan namni banee hiiqaa keessan laadu tokko isaan jiru. Wanti sodaatanis hin jiru. Kanaaf ijoolleen keenya ijoolleen baay'ee isaanii boolee keessa nu dabarsuu hin danda'anii meeshaa kanaan akkana gochuu hin danda'anii meeshaa kanaan nu dabarsuu hin danda'u warri jedhan baay'ee isaanii jiru waan ta'eef wanta tokkoyyuu hin sodaatinaa isiniin jedha. Waan barbaadda ammoo gara kaargootiinis ta'ee garaalee biraatiin walitti dachaana gaafii barbaadan na gaafachuu dandeessanii. Akka sooshaal miidiyaa irraa haasaansanii miti biyyi keenya nagahaa jechuudha. Biyyi keenya nagahaa boolee keessatti amma fakkeenyaaf shittoon dabarsanii akkasuma uffataan tokko saniin dabarsanii maashiniilee garagaraa maashinii bunaa akkasuma burcuqqoo adda addaa dabarsuun hin danda'amu. Hin kijiban kun wanti tokko hin jiru. Wanti tokko hin jiru. Shaanxaa kan kee keessa barbaaddee meeshaa manaa itti tumattee galte taanaan siif danda'ama. Barbaadde uffata haarawaa bittee keessa kaa'atte taanaan siif danda'ama. Wanti tokko wanti sooshaal miidiyaa irratti haasansanii lafarra fiddanii lafarratti hin haasa'ina. Kanaaf waan baay'eetu jira waan ta'eef akka namni haasawsanii miti. Ani fakkeenyaaf ofii kiyyaa irra ga'ee waan hundaayyuu argeera. Anillee akkuma keessan kana sodaataa ture. Erga sodaadhee ammoo booddee waa hundumaayyuu argan amananii akkuma jedhan san argee amane waan ta'eef waan tokkoyyuu sodaatina waan barbaadan qabadhaa gara biyya keessanii galuu dandeessanii. Kaargoollee yoo barbaadan haala jiru hundaayyuu hubadheetiin amma fakkeenyaaf mucayyoo qanisa waliin galee kaargoo galfattee jirti. Mee haala jiru isiirraa hubadhee hangama kiyya kaargoo galcheen jiru waan ta'eef bilbila isii fudhadhee jira. Yoo barbaade bilbilee isin dhageessisee haala kaargoo jiru hundaayyuu isii amma fakkeenyaaf qanisa maqaa ofiitiin galfattee jirti. Haala kaargoo jiru hundumaayyuu isinii himuu danda'a. Kanaaf ijoolleen keenya warri meeshaa bitattanii hin gannamu akkam goonaa biyyatti nu dabarsanii akkana nu godhanii warri jettanii wanti tokko wanti jiraan jiru. Kanaaf hin sodaatina waan tokkoyyuu isinii gaafadhee waan hundumaayyuu isinii himuu danda'a waan ta'eef
akka lafarratti haasansanii miti wanti jiru obira gayan argan waan ta'eef jechuudha. Anillee akkuma keessan kana sodaataa ture. Haa sodaadhu malee waan adda addaa dabarfachuu dandeessa. Rabbi isinii laaffisee achi qoodattanii uffatallee haga 60 haga 70 harka irratti illee jechuudha. Shaanxaan xiqqoo duddaallee qabaattee kiiloo 10 haga 14 harkaafillee qabaattee xiqqittii harkaallee qabaattee gugurdaa lama ammoo karaa xiyyaaraatiin dabarfattee kun illee yoo kiiloo 14 ta'e akkuma kaaniitti xiyyaarumaan sii dabarsanii jechuudha. Kanaaf wanti takka wanti sodaattan hin jiru. Gaafiilee barbaadan miidiyaa kana viidiyoo kana keessatti nagaafadhaa waan barbaadan isinii deebisuu danda'a. Yoo barbaadan lakkoofsa bilbilaa kiyya isinii kenna. Karaa keessaatiin illee warri viidiyoo kanarra irraallee ifa isiniin taane nagaafadhaa isiniin jira. Warroonni biyya Arabaa kamii irraayyuu galtan keessattuu ijoolleen mana koontiraataa jirtan waan tokko irraan sodaatinaa isiniin jechuu barbaade haga viidiyoo biraatiin walii dachaanuuf ammoo nagaafnaa turaa isiniin jira. Gaafii barbaadan ammoo koomentii ta'ee karaa bilbilaatiin nagaafachuu dandeessanii isiniin jira. Baay'ee haga